Time
Akkasumas Itoophiyaan gara hundaan qofattee taa'uun qabdu jechuudhaan gaaffii qabaa hojjechaa akka jiru ta'uu isaanii beekama. Akkasumas misooma garaagaraa akka biyyaatti manneen barnootaa hospitaala buufataalee fayyaa wantoota garaagaraa lakkaa'amee kan dhufne hojjechaa kan jiru jecha gochaan paartii jijjiiruu. Akkasumas muummichi keenya gaafa warri biyya kana boqoraa ture garaangootti deebi'uudhaaf yaadii godhan akka Baalchaa Abbaanabsoo akka Gabayyaa Gurmuu gara Dirree Duraatti duuluudhaan diina kan cabse kan ciibse jechuudha. Kanaaf ilma abbaa gadaa kana wajjin ta'uudhaan paartii badhaadhinaa filannoo mallattoo paartii badhaadhinaa Ladoo Qamadiidhaa bakka geessan. Gara Shabbayyaatti kan deemnu ta'a wallisaa jaalatamaa ambaasaadaraa Daaraa Jaalsalaam Haaji yeroo tokko gara waltajjii itti afirree gara sagantaatti deemnu ta'a. Abdusalaam jechuun walquun nama gaarii handii beetii.
Toma. Barsiisan ዓላማችንን ቀን ከሌት መስራት ልምምዳችንን ከሁሉ በላይ ፈጣሪያችንን ይዘን የለመለመች ያደገች የተሻገረች አንድ የሆነች ኢትዮጵያን እናሻግራለን። ጠላቶቿን እናሳፍራለን። ለአፍሪካም ለዓለም ምሳሌ የሆነች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናሻግራለን። kabajamtoota abbootii gadaa manguddoota biyyaa haadholee siinqee kabajamtoota koree qindeessituu godina keenyaa aanaalee godina keenyaa hundarraa akkasumas magaalotarraa asitti argamtan kabajamtoota qonnaan bultoota keenya kabajamtoota jiraattoota magaalaa kabajamtoota dargaggootaa fi dubartoota kabajamtoota hojjettoota mootummaa kabajamtoota caasaa nageenyaa asitti argamtanii fi kutaa hawaasa adda addaa bakka bu'uudhaan aanotaa fi magaalota godina keenyaa keessaa asitti argamtan baga nagaan dhuftan anaa dhufuu isiniin jechuun barbaada. Warqee Lixaa kabajamoo Obboot Shama Kabbada ittaanaa bulchaa godina Harargee Lixaa kabajamtoota kaadhimamtoota paartii badhaadhinaa bakka buutanii jirtan kabajamtoota hooggansa naannoorraa deeggarsaaf asitti argamtan kabajamtoota koree qindeessituu godinaa hooggansa godinaa hooggansa aanaa fi gandaa kabajamtoota abbootii gadaa haadholee siinqee dargaggoota dubartoota godina kana kabajamtoota uummata godina Harargee Lixaa kabajamtoota uummata naannoo fi biyya keenya keessummoota sagantaa kanarratti argamtan dimokiraasii walqixxummaa fi fayyadamummaa haqa qabeessa ta'e
paartii mirkaneessuuf filannoo lammaffaaf of qopheessaa jiru kana duulana filadhaadhaaf waamicha keenya kabajanii asitti argamtan baga gammaddan ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Thank you.